manni marii ministeerota walgahii idilee 52ffaa arra geggeesseen wixinee labsii gumuruukaa sirna daldalaa idil addunyaa fi guddina maanufaaktcharingii waliin wal simsiisuuf qophaa'ee gara mana marii bakka bu'oota ummataatti akka dabruu kan murteesse yoo ta'u, dambii onnachiiftuu gibiraa fi investimentii dameewwan kaapitaala olaanaa barbaadanii fi gumaacha dinagdee guddaa qabaniif dursa kennuu dabalataan raggaasisee jira. Dhumarrattis imaammata misooma abbootii qabeenyaa aadaa kalaqaa guddisuu fi sirna hiikoo abbootii qabeenyaa mijataa uumuuf dhiyaate gurraandhala 12/2018 irraa eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteessee jira. Itoophiyaan fandii deebii balaaf tajaajila teleekoomii irratti gibira dhibbeentaa 5 dabaluu beeksise. Gurraandhala 8 bara 2026 irraa eegalee mootummaan Itoophiyaa fandii deebii balaa biyyaalessaa deeggaruuf sa'aatii qilleensaa moobaayilaa fi bittaa daataa irratti gibira dhibbeentaa 5 hojiirra oolcha. Tarkaanfiin kun hirkattummaa gargaarsa alaa keessattuu erga USAID bara 2025 addaan cite booda balaa kana hir'isuuf kan xiyyeeffatedha. Dibirri kun dhaabbilee akka Itiyoo Telekoomii fi Safarikoom irratti kan raawwatamu yoo ta'u, tajaajila baankii, inshuraansii fi geejjiba irrattis babal'achuun isaa akka hin oolle ibsan. Inni kun gargaarsa hatattamaa keessatti biyyattiin akka of dandeessu kan gargaaru yoo ta'u, gama biraatiin garuu fayyadamtoota irratti baasii dabalataa ni fida. Itoophiyaa keessatti rakkoo hargansuu daa'immanii cimaan akka jiru qorannoo haaraan tokko ifoomse. Qorannoon haaraan kun Itoophiyaa keessatti daa'imman waggaa 5 gadii irratti dhukkubni hargansuu cimaan baay'inaan mudachaa jiraachuu akeeke. Rakkoo kanaaf sababoota ijoo kan ta'an faalama qilleensaa mala keessaa, aara boba'aa nyaataa, hanqina tajaajila fayyaa, nyaata madaalawaa dhabuu fi rakkoo hawaas-dinagdee irraa akka ta'e ibsame. Ogeeyyiin fayyaa akka dubbatanitti rakkoo kana furuuf hatattamaan gidduu seenuun barbaachisaa ta'uu himan. Kunis dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuu, nyaata gaarii daa'immaniif dhiyeessuu fi teeknooloojii boba'aa mana keessaa kan aara hin qabne fayyadamuun fayyaa daa'immanii irratti jijjiirama guddaa waan fidu fayyadamuu barbaachisaa ta'uu dubbatan. Lammiileen Itoophiyaa 3,000 ol Su'uudii Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an. Torbaan tokko keessatti balaliin 11 lammiileen Itoophiyaa 3,142 ta'an Su'uudii Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'anii jiru. Isaan keessaa dhiironni 2,980, dubartoonni 141 fi daa'imman 82 umriin isaanii waggaa 18 gadi akka ta'antu gabaafame. Erga adeemsi kun jalqabame hanga ammaatti lammiileen 41 fi 670 gara biyyaatti deebi'anii jiru. Mootummaan qooda fudhattoota waliin ta'uun namoota deebi'an kanaaf buufata xiyyaaraatti deeggarsa bu'uuraa gochuu fi gara maatii isaaniitti deebisuuf hojjechaa jiraachuu hime.